karaalee namoonni biyya alaa ittiin deeman keessaa tokko keessattuu Ameerikaa karaalee ittiin deeman keessaa tokko DVdha. Namoota hedduutu carraa DV argate biyya Ameerikaa kana deemee jireenya isaas fooyyessee maatii isaatis gargaaraa jira jechuudha. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenyaa DV'n galmeensaa kan bara 2024 bahu jechuudha. Kunoo galmeensaa Oktoobar 5 jalqabee jira. Namoota 50,000 irraa hanga namoota 55,000tiif carraan kun banaadha. Namoonni DV guuttanii ofii keessaniif DV guuttatanii bara 2024 Ameerikaa deemuudhaaf yaalii gochuu barbaadan yoo jiraattan egaa video kana keessatti akkamitti akka guutan bara kana wanti haaraan maaltu jira seerri DV maal fakkaata waan jedhu waan bal'aa isin biraan geenye jechuudha. Namoonni hedduu barreeffama karaa social media keenyaatiin DVdhaan wal qabsiisnee isiniif qoodne irratti namoonni hedduu jechuudha gaafii hedduu waan qabdaniif gaafii keessan video kana keessatti isiniif deebisna. Namoonni DV guutuudhaafis iddoowwan adda addaa mana intarneetii akkasuma iddoowwan garaagaraa dhaqxanii DV guutuudhaaf yaalii godhaa jirtan jechuudha. Kana booda bilbila harka keessan irra jiruun jechuudha isin qofaaf osoo hin ta'in namoota birootiifis guutuu ni dandeessu barnoota guutuu isin barsiifna jechuudha. Taarikuu kanarratti wanti jettu yoo jiraate itti dabaleetii kallattiidhaan karuma barnoota keenyatti ceena. Tole kaashime sababni viidiyoo kana hojjenneef maalidha? Deengadda kana akkaataa itti DV guutan karaa barreeffamaa dhiyeessinee turre jechuudha karaa sooshaal miidiyaa keenya. Namoonni baay'ee garuu eessa deemanii guutanii akkamitti guutanii dhugaadha moo soba kan jedhu gaaffii baay'ee gaafata waan ta'eef egaa viidiyoo kana hojjechuudhaaf dirqamne. Egaa DV jechuun daayivarsiitii viizaadhaa biyya Ameerikaa carraa namaaf ba'u jechuudha. Bara baraanii biyya Ameerikaa nama 50,000 amma 55 waggaa waggaan ni qopheessa carraa kana jechuudha. Egaa kan DV'n bara 2024 amma deengadda kana jalqabeera jechuudha guutamuu jechuudha. Egaa DV kana guutuudhaaf wanti nu barbaachisu waan muraasa isallee viidiyoo ta'uun sitti agarsiisna. Ammaaf garuu DV guutuudhaaf kallattii garaagaraatiin qaama garaagaraa bira deemuu nama barbaachisu mana intarneetii deemuu namoota goyoomsamuu weebsaayitii feekii bira deemanii rakkachuun hin barbaachisu bilbila harkaa qaban qofa fayyadamuudhaan jechuudha. Abbaa barbaadaniif namoota firoota isaanii obboleewwan obboleettii haadha abbaa isaaniitti namoota hundumaaf namni tokko guutuu ni danda'a waan ta'eef akkaataan guutuu isaallee waan nama rakkisu miti baay'ee salphaadha bilisaa kafaltiin gaafatu namoonni baay'ee yeroo baay'ee mana intarneetii kallattii akkasiitti nama goyoomsu mana suuratti faabirii nama rafratu garuu daayivarsiitii viizaa yookiin DV guutuun nama hundumaaf iyyuu bilisa waan ta'eef haaluma salphaan namni kamiyyuu akkaataatti guutuu danda'u itti agarsiisa waan ta'eef hamma viidiyoo kana amma dhumaattis akkan wajjin ta'an affeeruun barbaada. Inni asirratti ani yaada tokkoon dabaluu barbaada. Yaadni an dabaluu barbaadu maalidha? Namoonni tokko tokko suuraa itti kennita dookumentii kee kooppii gootee itti kennita ergasii isa sirraa fuudhaniiti ofii isaaniitiif intarneetii irra onlaayinii galchuu jechuudha. Namoonni hin galchines ni jiru itti gaafatamummaa isaanii kan sirnaan hin baane ni jiru jechuudha. Garuu qarshii kafalaniiti namoonni akkasitti kan dookumentii isaanii kennanii of galmeessanii deeman galmoofne jedhanii eeggatu garuu isaan hin galmoofne jechuudha. Kun barbaachisaa miti adeemsa duubatti hafaadha hubannoo dhabuurraa kan ka'edha jechuudha wanta akkanaa kan nama mudatu. Mana intarneetiitis deemtanii DV guutuun waan baay'ee hanga sunda waan guddaa miti jechuudha. DV guutuun kun waan nama dhibuu miti. Kanaafuu ofii keessaniif bilbiluma harka keessan irra jiruun suuraa akkaataa itti kaatan suuraan sun saayiziin isaa meeqa akka ta'e wanti isin barbaachisu maal akka ta'e waan hundumayyuu viidiyoo kana keessatti ni barattu. Kana booda xumura viidiyoo kana erga geessanii booda jechuudha viidiyoo kana namoota birootiif lammii birootiif qooduu hin irraanfatina. Kana malees wanti ani sirriitti siiriyees ta'ee isinitti himuu barbaadu weebsaayitiiwwan DV irratti guutamu jechuudha. Isa sirrii fi isa sirriin ta'in feekitu jira kan just traafikii gaazard gochuudhaaf diriirfaman jechuudha feekidha. Weebsaayitii isa sirrii kan dhaabbata DV dipaartimentii Ameerikaa kan mootummaa jechuudha. Isa sirrii kan DV'n irratti guutamu isiniif keenya daayirekt akkuma liinkicha tuqxaniin achi isin geessa bakka tuqaa jedhamtan tuqxanii dhaqxanii daayirekt DV keessan ofii keessanii guuttachuu ni dandeessu of qofaaf osoo hin ta'in kana booda maatii keessanii fi namoota beektan hundaaf guutuu ni dandeessu namoota birootiifis jechuudha. Yoo mana intarneetii qabaattan kompiitara moobaayila yoo qabaattan namoota irraas jechuudha qarshii muraasa qarshii madaalawaa ta'e gaafachuudhaan yeroo keessan kan isaaniif jecha qisaasisan yoo ta'e namootaaf iyyuu guutaa hojii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma mana intarneetii hojjetan hojii walxaxaa beekumsa guddaa gaafatu miti waan baay'ee salphaadha. Viidiyoo kana keessatti ni barattu karuma barnoota keenyattiin isin dabarsa. Tole egaa galatoomii viidiyoo kana keessatti waan hundumaan ergattu egaa daayivarsiitii viizaa guutuu waan sarara lama hin caalle waan ta'eef carraan kun waan nama biyya Itoophiyaatiif yeroo baay'eedha nama 10,000tu carraa kan argatu waan ta'eef hundi keessanuu yaala waggaa lama booda gara biyya Ameerikaa akka baratan immoo ani abdiin qaba. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Carraa gaarii isiniif haa ta'u garuma barnoota keenyatti ceena.
Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma sila isiniin jenne DV lootorii yookiin carraan gara biyya Ameerikaa nama fidu kan bara 2024 galmeessaa jalqabee jira. Galmeessaa dheengadda kana gaafa Oktoobar 5 eegale waan ta'eef egaa namni kamiyyuu DV galmaa'uu danda'a, carraa isaa yaaluu danda'a. Egaa biyya Ameerikaa waggaa waggaadhaan naannoo nama 50 amma 55 carraa ni kennu jechuudha. Gara biyya sana namoonni akka deeman yookiin immoo jiraataa lammii Ameerikaa akka ta'aniif jechuudha. Egaa akkuma beektan biyya keenyarraa bara baraan namoota 1000 lakkaa'atamtu deema waan ta'eef kanaaf isinillee carraa keessa yaaluu dandeessu. Egaa DV guutuudhaaf weebsaayitoonni feekii garaagaraa waan jiranii fi karaa isa sirrii fi karaa isa exact ta'een akkamitti akka guutuu dandeessan isinitti agarsiisa. Inni biraa immoo wanni beekuu qabdan dhaabbanni garaagaraa yeroo garaagaraatti jechuudha DV isiniif guutadhee maallaqa isin kaffalchee suuraa isin kaasee foormii isin guchee achumaan dhiisa jechuudha. Maaliif isin immoo carraa keessan yaaluu isinirraa hambisa yookiin immoo carraa yaaluu keessanii hin dhabame jechuudha. Kanaaf ofii keessanii yoo guuttan garuu sirriitti guuttattu carraa keessan illee bal'ifattu yookaan carraa gara biyya sanaa deemullee qabaattu waan ta'eef akka namoonni carraa kana yaaltan bara 2024 carraa Ameerikaa isin ga'u carraa gaariin isiniif hawwaa. Egaa akkatatti DV lootorii kana guutan tartiiba karaa sirrii ta'een isin agarsiisa. Egaa jalqaba irratti wantoota nu barbaachisan qopheeffanna. Wanta nu barbaachisu keessaa inni tokko suuraadha. Suuraa qopheeffanna. Egaa aappii tana isiniif qopheessa. Aappii kana liinkii isiniif hankaa. Liinkii tuqxanii aappilikeeshinii ni buufattu. Isheen tuni suuraa DVdhaaf ta'u saayizii sanatti qixa sirriin akka isiniif ta'utti isinii qopheessuuf isin fayyada jechuudha. Egaa aappii kana erga bantaniin booda liinkii kana ni tuqxu. Sana booda suuraa barbaadan sana ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kan guutuu barbaade yoo ta'e suuraa kana ni filadha. Erga suuraa kana filadheen booda saayizii dhaabbatichi yookiin DV lootoriin barbaadu sanatti sirreeffadha. Saayizichi illee piikseelidhaan jechuudha. Piikseel saayiziidhaanii 600 hamma 200 gidduu kana reenjii kana fayyadamuu dandeessu. Garuu iskeelii ta'uu qaba jechuudha. Saayizii lachuu gama lachuun walqixxee ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu gaafa suuraa keessan iskeelii filattan ishee kassam jettanii tuquudhaanii asirratti isheen tun yoo banamte hin cuftu. Maaliif isheen tun aspect ratio preserve jalaan goote waan ta'eef yookiin immoo olee fi dalga isaa wal qixxaanne goote waan ta'eef ishee kana hin cuftu ofirraa jechuudha. Sana booda kinoo asirraa lakkoofsa saayizii keessan ni barreessu. Fakkeenyaaf 600 isa xiqqaadha 1200 gochuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu fakkeenya 600 naa godhu isin barbaadan 800 hamma 1200 taasisuu dandeessu waan ta'eef okkeen jedhanii kinoo filannoo kanaan naa fida. Filannoo lammaffaa kanaan filadha akka kiroopping godhe on kirooppii godhe iddoo tana bichaa keessaa fudhata iddoo kanatti agarsiisan. Kanaafuu ammaa asitti istireechii kanan fudhadha jechuudha. Maaliif suuraa akkuma jirutti iskeer godhe akkanaa taasisu kana filattu akka dogongorree kinoo filadheera. Sana booda asitti riippileesiin godhe jechuudha suuraa filadhe sana kinoo riippilees. Egaa amma riippilees ta'ee jira suuraan kuni. Egaa amma suuraa paaspoortii saayizii DVdhaaf ta'u qopheeffadheen jira jechuudha. Gaalaarii kootitti seef godhe kanattaan suudhaanii liinkiin ani isiniif kaa'u kan DV guutuudhaaf jettu tuqxanii gara DV guutuutu weebsaayitii sirriitti isin geessitu ni tuqxu jechuudha. Egaa namoonni karaa Facebook ilaaltan koomentii jalaa ni argattu, gubbaarra barreeffama viidiyoo gubbaa jiru ni argattu. Akkasumas immoo namoonni karaa YouTube ilaalaa jirtan jechuudha. Description keessa ni argattu, koomentii jalqabaa ni argattu. Sana booda liinkii sana ni tuqxu. Erga tuqxanii akka kanatti isinii fida jechuudha. Liinkii sanii gara weebsaayitii kanaa isin fida. Egaa weebsaayitii kanarraan immoo akkamitti isin qixa sirriin DV guutuu dandeessan isin agarsiisa. Egaa gadi buttanii akka kanatti jechuudha. Gadi buttanii guutuu fasxuqaa kan jedhu jirti kinoo ishee kana ni tuqxu jechuudha. Ishee kana ni tuqxu. Ishee kana erga tuqxanii booda gara fuulattaanota isin geessaa. Amma nuyi weebsaayitii sanatti qajeelchinee qixa sirriin akka isin fidu weebsaayitii sirrii isiniif keenyara. Egaa dhumarratti dhuftanii kinoo ishee kana tuqxu jechuudha. Ishee kana tuqxu. Ishee kana erga tuqxaniin booda gara weebsaayitichaatti isin fudhata. Egaa weebsaayitiin kun weebsaayita sirriidha jechuudha. Kinoo dvprogram.state.gov ni jedhu kuni weebsaayitii sirrii akka dogongorre weebsaayitoonni gowwoomsoo baay'ee jiru. Egaa asitti instruction isaa yookiin qajeelfama isaa dubbisuu dandeessu. Ani ammaaf isitti agarsiisuudhaaf gara guutuuttaan deema jechuudha. Intrii foormiidha. Foormiitti guutan kinoo biigin intrii jedha. Egaa erga sana asitti roobotii akkasii hin taaneef isin konfirmii gochuudhaaf asitti kaapchaa isinii fidaa 96 J8N kana qixa sirriin guuttu jechuudha. Qixa sirriin guuttu. Egaa guuttanii booda kinoo foormiitti si fide. Egaa foormiin DV inni sirriin isa kanadha. Asirratti dogongorinaa foormii DV akka kana ta'uu qaba jechuudha. Egaa amma asirratti wanta nu barbaachisu hin guunne jechuudha. Jalqaba irratti maal jedhaa
maqaa akaakayyuu yookiin last name yookiin family name isa jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf kan nama kanaa jechuudha. Kan nama amma guutaa jiru kana bayyana akkanadha. Egaa isin maqaa keessan sadaffaa akaakayyuu barreessitu dongorinaatti akaakayyuu barreessitu ittaansitanii maal jedhaa first name jedha maqaa keessan kan keessan jechuudha. Kan amma ittiin waamamtani kan official ta'e jechuudha. Ishi sitti meeqa okay Boggaalach egaa naman guutaa fi jiru kunidha. Ittaanee maqaa abbaatii kinoo maqaa abbaatii ittaanee saala filattu saala keessan beektu inni bira birthday guyyaa dhaloota keessanii qixa sirriidhaan guutuu qabdu jechuudha. Akka fuulduratti paaspoortii keessatti baastanitti guutuun dirqama jechuudha. Asitti ji'a guutu fakkeenyaaf ji'a saglaffaa inni gurgurina akka faranjootatti guutuu kan akka warra adiitti kalaandarii jijjiirtanii jechuudha. Akka sanatti guutuu qabdu jechuudha. Akka sanatti guutuu qabdu fakkeenya 2002 ittaanee city where you were born iddoo dhaloota keessan si gaafata magaalaa dhalatte yookiin immoo gadda dhalattanii akkatti paaspoortii keessatti barreeffamutti jechuudha. Asitti kinoo yookiin immoo akkaataatti waraqaa eenyummaa keessa jiru ergasii magaalaa guuttanii biyya kan immoo filattan biyya kamitti dhalattan kan jiru hin guuttan jechuudha. Egaa biyyatti dhalattan ni filattu. Egaa kinoo asitti filadhira Itoophiyaa. Inni biraa asitti country of eligibility for DV program jedha. Yaa biyyoota garaagaraa namoonni biyya tokko jiraatanii biyya biraa teessanii guuttan yoo jiraatan asitti koodiitti claim gochuu dandeessu. Inni biraa entry photography amma asitti photography kan asitti galchina suuraa reefu qopheessine sana as keessa select jenneeni jechuudha. Isa kana tuinee suuraa sana ni filanna jechuudha. Suuraa reefu qopheessine sana ni filanna. Kanaafuu suurichi galchee jira. Inni biraa mailing address dha iddoo keessan guuttu asitti in care of optional dha sarakoon qabuun optional wanti dhiistu asitti guuttu fakkeenyaaf bakka hin jiru nan guutaa Baalee Roobee lammaffaa laayin lammaffaarratti optional barbaachisaa tanan Itoophiyaa guutuu ni danda'a. Itoophiyaa city amma jiraattan Roobeen jiraadha district Oromiyaa naannoon keessan Oromiyaa distriiktii yookiin isteetii jechuudha. Postal koodii naannoo sanaa guutuu jechuudha. Postal koodii naannoo kana fakkeenyaaf 40 kan intarneetiidhaan argattu yoo postal koodiin beekne ta'e intarneetii argitanii maqaa naannoo jiraatta sanatti wal galchitanii intarneetiidhaan postal koodii argatu. Inni biraa immoo biyya mailing adreesii keessanii yookiin immoo biyya iddoo jireenya keessanii jechuudha. Egaa kun poostaa fa'aa gaafa isin ergamu akkas hin qaqqabuu fi okay Itoophiyaa then country where you live today biyya amma jiraattan jedha biyya amma kana bakka jiraattan biyya jirta sana guuttu jechuudha. Biyya amma jiraattan egaa biyya jirtan tasan ni filattu ana san jira waan ta'eef kinoo filadha jechuudha. Inni biraa phone number dha kun optional dha koosifla optional dhiisuu dandeessu. Inni biraa kan isin dhiisuu hin dandeenye email dha. Gaafa DV guuttanii email qabaachuun dirqama jechuudha. Ishee kana hin dogongorina email qabaachuun dirqama. Email qabaachuu qabdu. Email banachuun baay'ee salphaa fi baay'ee easy dha. Waan nama rakkisu hin qabu bilbila harkaa qabaannaan intarneetii argannaan bilbila keessaniin akka barbaadanitti email banachuu dandeessu. Email bilisa waan ta'eef. Inni biraa asirratti emailuma sana irra deebitanii galchitu jechuudha. Emailichuma irra deebitanii galchitu confirmationaaf yookiin immoo dogongorra akka hin uumamnee fi irruma deebi'aa galchaa jedha. Asitti irra deebinee isuma galchine jechuudha. Barreessaa akkasitti mul'atutti. Inni biraa what is the highest level of education you have achieved as of today jedha. Hanga ammaatti sadarkaa barnoota keessanii filadhaa jedha. Sadarkaa barnoota qabdan egaa inni xiqqaan primary school dha. High school jedha. Egaa akkaataa digirii keessanitti filattu fakkeenyaaf amma namni kun high school degree dha. Egaa isin akkaataa sadarkaa barnoota keessanitti ilaaltanii filattu. Inni biraa immoo what's your current marital status jedha. Akkaataa gaa'ela keessanii gaafata asitti kan fuudhe moo kan hin fuune. Yoo ani hin fuune ta'e ishee kana filattu unmarried dha. Yoo fuutan ta'e ishee kana fi ishee kana keessa filannoo qabdu. Kana jechuun kan lammii biyya Ameerikaa yoo fuutan ishee kana lammii biyya Ameerikaa ta'e fuutan ishee kana yoo immoo hiiktee jiraattan ishee kana egaa asitti immoo yoo kan gara seeratiin adda baatan ta'e asillee ni jira jechuudha. Egaa asitti immoo widoowwan jira yoo namni tokko abbaa warraa yookiin haadha warraa keessaa tokko boqoteedha. Egaa akkaataa staatasii keessanii yookiin immoo akkaataa gaa'ela keessanii isin ni filattu. Asirratti baay'ee fakkee namni kun amma guutaa kun ammeeriidha osoo meerii ta'e asitti waan guute gara itti fakkee namni sun ijoollee yoo qabaate daataa ijoolleen gaafata suuraa ijoollee maqaa ijoollee wantoota ijoollee sanaaf barbaachisan akkasumas immoo haadha warraallee information haadha warraa suuraa maqaa wantoota biraan gaafata waan ta'eef suuraa haadha warraa yoo qabaatan suuraa haadha warraa keessanii qopheessuu qabdu. Ijoollee yoo qabaatan suuraa ijoollee keessanii qopheessanii qixa sirriin galchuu qabdu jechuudha. Akkuma keessa
geessan kanatti fuula itti isin gaafata yoo isin meerid jettanii guuttasin ammeeridii waan ta'eef ani irraan darba jechuudha isin akkasanitti ni guuttu inni biraa yoo number of children yoo ijoollee qabaatan baay'ina ijoollee keessan asitti lakkoofsan barreessitu sana booda gara fuula itti darbaasitti gara fuula itti darbaa egaa kinoo paartii waan hin xumuramee jira akkuma argaa jirtanii paartii waan hin xumuramee jira egaa kinoo waan isin guuttan asitti isinitti agarsiisa kinoo guutuma isaatti waan asitti barreessaa ture sana isinitti agarsiisa yoo dogongorri jiraate jechuudha wanta isin barreessan kanatti wanti isin guuttan sun yoo shakkii qabaate yookiin jijjiiru yoo barbaaddanii gadi dhuftanii kinoo asitti go back to part 1 kan jedhu jira go back to part 1 kan tuqxanii jechuudha gara fuula jalqabaa sanatti deebitanii wanta edit gochuu qabdan yookiin wanta edit gochuun dirqama ta'e edit gootu jechuudha an already waan edit godhu jiru hundumtuu information galchuu yookiin immoo wantoonni information guute sirriidha waan ta'eef submit jechuudha submit jechuun finalize gochaa jirra jechuudha kana jechuun galchaa jirra jechuudha gara dhaabbatichaatti egaa amma submit godheera egaa asirratti ani waanan maqaa nama kanaatiin dura shaakalaaf guuteet duplicate jedha kan keessan garuu accept jedha jechuudha accept jedha egaa haala kanaan asitti accept erga jedhee booda iddoo kanatti pdf download jettu isinii fida jechuudha asitti download gootu egaa ani waanan kana already dura guuteef irra deebi'anaan jedha dura guutee waan shaakalee fi kanaaf asitti pdf download jettu isinii fida ishii download godhattanii ni ol kaawwattu download gootanii ni ol kaawwattu sana booda gaafa immoo recheck gochuun dhufe jechuudha irra deebi'anii gaafa diiviin kun isinii ba'uu dhabuu isaa adda baafachuu barbaaddanii lakkoofsa isinii kennamu jira waan ta'eef isatti galchitanii too check gootu jechuudha akka kanatti guutama diivii waan ta'eef ishee pdf asii download godhatan kana tasumayyuu akka isin jalaan banne of eeggachuu qabdu jechuudha egaa diiviin haala kanaan inni sirriin guutama kanaafuu weebsaayitii sirriin akka kanatti guutama egaa haala kanaan namoota barbaaddaniif guutuu dandeessu jechuudha diivii wanni nama rakkisu hin jiru egaa wanti tokko even dur paaspoortii barbaachisa bara kana paaspoortii yoo hin barbaachisu haaluma salphaadhaan wantoota muraasa kana qofa fayyadamtanii guutuu dandeessu egaa inni kun baay'ee salphaa fi baay'ee karaa sirriidha waan ta'eef egaa namoota maqaa isaanii beektan suuraa isaanii ergattan guutaa fi carraa gara biyya sanaa deemuu isaanii bal'isaa jechuun barbaada egaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadha.